السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جرجرتو دا وتوتا خين كالي في جاري أكم جرتا نجا أكيس نجا بدنا بدين سرنا كاب ادو دك وليانه ادو دك كيسني بدي نجرا دا وتوتا خي كالي بقى تجرتا مرتنا جراد دا ياو أرانتا نجا دوان كلا تملي هنجي توي شلون تك تك دك 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 قدرتين كرتي من سودا كامل كرتي مي اتباب بقى سوديا ما aku mangkerte mata dure abdi tini negala abdi nje chura wonto te heddu wan intira wal murmatu re heddu takka ifa base gira meshanib sala nu khaja chapse takka farati gafa sam mata dure kenya mahamaditu ajajan kenya mahamad gafa tureti mahamad nuwer gudan jolle takka nuti sergine mesha manib sare ine balle sineja duga khijibata um be khuga malif mahamadi fi dachasfa wajin jiranje wan kana fakenya na fi mamma wala fa kaus ndenda yo wala fa nu khawra sinda malif ginani iji shakki takka wala lo qabda male ya dhugate waan takka murteessuun qabdu akkana matokkoti maalif waan kana namni tokko gizee waan takka dubbate wooma nama sadiin sanii bicha dhugaa godhachuu osoo hin ta'in adda baafattee waan takka irra dhaabbatteeti hanga waan san ragaadhaan argitu akkatti murteessuun hedduu ulfaata. Saniifuu hedduu takka maalif miidhaa ibsaatii irraa fi qabeenya isaa kan caccabe gidduutti wanni nuti barbaadu gurrus dhugumaan gahana. Ibsa eenyu midheeraange kan jaa'umo anta isin maafin dhiisaati ibsa namuni beeka gaafa dhugaan baatu jira ammammoo jalqabarratti abdi yaa galatoomi gattee galalni barbaachis bakka kana keessatti humaa rakkoon hin jirtu ati wanta kan sidhaama akka nama tokkotti kophaa deddeemuun faayidaa siin qabdu baabaa kiyyaan dhugaan sitti himaati dhagaye yoo dhugaa jirtu san waan dhoowwistee jirtu waan beeytoo jiraatte kallattiidhaan dhuftee yookaan dhugaa jirtu dubbachuu yoo gartee nama sammuun si addaati tamam kophaa deemtoo nan jin amma achi dhaabbattee akkana jechuurra osoo wanni kun gartee miti kallattiidhaan maaliif karaan nagaa namuun daafuu gaarii jeetin jiran karaan nagaa namuun daafuu banaadha abbaan fedhee utaanaan humna feetan an humnaan ittiin nama fidu hin qabuun dhiiseetin jira humna nama fidu maaltu maan naagee wayii waan na keeyyanee laattanii qabdin jira keenya dhiifama karaan nagaa yoo isiniiti karaan nagaa filate harufu warri qarana gaafilate waliin galaan jiru khabiraaf tayyamna qarana gaafilate rattu hedduta qolli bujra tamam amma nasraddin debe meeshaa ibsaa namnu maan cabsee odachaasi jira astaghfirullah lazim afaan kana gadin tufaaw laala me wan kana ani dhugaa dubbachuudhaaf meeshaa ibsaadha maal jechaan cabsame namni galaanni fuudhee oomacha qabateetti oromoon yaa'u dhugaan gartee miti gaa ni baatiisi indoo hottaan ga feetee utaati abbaan fedhee meeshaa cabse abbaa fedhee nama caccabse ani kan hin barbaadu yoo taates dhuguma yoo dhugaan mul'ate isaa akkamii waa godhan humnaan ittiin isin tumee wallaana isin hin jeesu waan qabu humnaan ittiin isin tumee meeshaa san kafalaa isin hin joon qabu ammoo dhugaa gizee bartanii abbaan qabeenya isaa kan jalaa saamame gizee gartee dhugaa harkee ifiifuun falmata jeetii yaada qaba saniif ibsa yeroo amma kana keessatti jira hedduu takka dhukkubsachaa jira alhamdulillah rabbil alamin gaamana hakimallee dhaqee hakimallee argate akka duraanirra jechuudha wayyaadha jechuudha baateeti daawwattoota keenya kanaaf ammoo wanni kun haala kana yoo itti fuftee miidhaan tun eessa akka dhaqqabdu ani hin beeku allaa olam maaliif namni lafa wal shakke muka wajjin godhate oromoon dhugaa dubbachuuf hedduu takka jechuudha ani maantana shakkii guddaan an qabu waan biraati miti as deebinee nutummaan kun maqaa biraa gaafa olirra bunne amma akkuma gartee maqaa kana naa buusanii meeshaa tana dachaasii caccabsee diraamaadhaaf akkana godhee jaan kanatti booda as deebanii yeroo hedduu xattiin naa darbaa turanii xattiin tun hedduu ni heddummaatti har'aa wajjin lama sadaffaan gaafa dhufte immoo yookaan isaan dhabamsiiste yookaan dhabamsiiste rakkoo guddoodha waan ta'eef gaafa kaanis maammeen ifuma xattii ajaa'ibaa sana naa darbeeti ammallee deebi'ee anummaan kee itti seenee jechuudha xattii namni naa darbetti osoo hin argin walaakin ammoo ammaan tana yeroo ammaa keessi jirru kanatti maali fuullee wanni irratti xiyyeeffannee jirru wanni irratti xiyyeeffannee jirru maali akkuma teenyee wal nyaachuun faayidaan qabdu halaala deemnee tuma walii gaarrinfachaa ooluun faayidaan qabdu halaala deemnee wal dhaadachaa ooluun faayidaan qabdu fakkeessinee wal miidhuun faayidaan qabdu fakkeessuurra fagaachoo yeetti oromoon anis akkas tunaa wayyaa saniif galatooma maammee fi nasraddiinis galatooma ibsaa akima geessitanii wallaantanii fiduu keessaniif galatooma galatooma gahee keessan akka beektanitti gahee keessan illee baatanii jirtan ani illee akka kiyyatti gahee kiyya baadheetiin jira
maaliif gaheen nama namni gahee mataa isaa karaa duraan baata karaa tokko bichaan miti saniif inshaallah kallattiidhaan animma abdii waamicha tokko akka obbolummaatti si godha yoo dhugaa wanni beeytu jiraate yoo wanni fakkeenyaaf haalli nuti itti yaa'u jirru kun fakkeenyaaf waan daba qabu ta'es yoo gartee ati immoo nu dobsuudhaaf yaadu jiraates sansiif beekaa namni gartee miti meeshaa caccabsalleen gizee gartee ammaan tana dubbattu kanatti nuu jechaa jirta si galtee ani waan kana hangam takka dhugaa taatillee jechuun dhibbaan dhibbatti maaliifu wannan jau garuu meeshaa namni caccabse dhibbaan dhibbanni beeyne meeshaa namni caccabse haati manaatu ni beeyte jechuudha haati mana ibsaatu ni beeyti meeshaa namni biraa ka isaanii achi ka biraa ka caccabsan jiru aywa tana dhibbaan dhibbatti namuun daa bareechee beekaa irraa dibaa booddee nama dhiba jaanii milikataan isinitu ka milikata gaafa gartee ana guyyaa lama faadhaa maammeen faana qabanii achi mana maammee faana san jala rabbiin kaaliqni harkaana baase guyyaa gartee ijoollee daa'ee ijoollee as keessa ijoollee nani qabisan akka isaa dhufanii baasan sanii ijoollee wayii mana kana dhufuudhaan meeshaa isaanii jalaa caccabsite silaa gurguratanii illee ittiin afaan kaalanii hedduu das nama jaa garuu caccabsanii fi nyaanne nama nyaachifne hedduu takka haayi godhanii turanii haalli kun gaarii miti namni alaala deemee gartee miti wajjin jiraatu waluma jiraachuu waliin baqne yoo walitti hin baqnu inni immoo halaalumatti yoo dhaabbannee das na jaa ammoo gara fuulduraatti wanni kun isa nu geessiti gaarii miti miidhaan obboleessa keenya keessa jiru miidhaa guddoodha kanaaf itti gaafatama namni fudhatu akkuma anan isiniin jee inni waan takka taanaan walaa abba cinaacha cabse walaa abba gartee miila cabse walaa abba meeshaa cabse namni hundinuu itti gaafatama jalaa tokkoon isaaniin bahu eeywa haati immoo abdii kallattiidhaan gartee miti yoo gartee kallattiidhaan deemtee gartee miti karaa nagaa filachuu baatte yoo ka sodaatu taate manatti dhufnee manaas gartee miti si fuudhuudhaas hin sodaannu nuti shakkii hin godhin tamam abbaan fedhe yoo taanaan karaa nagaatiin gartee miti manatti si dhufnee yoo ati nu dhufuu sodaatte ati assalaamu alaikum harka kanneetiin jira akkana obboleen kiyya nagaan fedhennaan karaa nagaatiin kotta santoo waannaan ammoo dhufeetiin ilkeete bakka takkatti waan qabdu hundi sirraa ganna keetuma jechuu daabasi akkas karaa nagaatiin kottu santoo waannaan siin jeetiin jira warra booda khasaaraa nuti hin ta'inetitti si galtee ilaal sanuu dhiyeenyaa kana waa hedduu takkaa jira akkattuu keessa kan hin oowwee jira tumaadhaas nu feeysa waan tumnus nu feeysa abdii ati akkuma gartee nagaan filadhaa itti duraanuu nagaa filachuu jirtan fakkaatti gaafa si amnu gaasii didee ati sammaan tana quufte na fakkaata akka nama gartee jireenya konfolummaa kana deemee quufee booda gartee mana galu tokko na fakkaattaayyuu kophaan tun baraan isin hin jedhin jira kophaan tun yoo isin miite malee waan takka waan isin fayyaduu hin qabdu tamam osoo hundi keessanuu gaafa maammeen gartee karaa nagaa filatisan karaa nagaa filattanii har'aan tana ijaan tun immoo baay'attu babbaayetteellee hanga amma bakka amma gartee wal miidhuu kana hin geessu amma ibsaa cinaachi cabe karaa kaan hin hafuuraan ajajjita jaa karaa kaan hin gartee miti hafuura baafachuu danda'u jaa ani gaafa sana alhamdulillah rabbil alamin wallee maammeen keessan na alaaleen siyaati bakka tuqaan namaa dubbatsan nan tuuneen siya wallahi maaliif hedduu takka jechuudha yoo uleellee namaatti tumame ani hin beekne keessan na alaalteen siyaa ho'iti moorabbumaa gartee na alaaffise hin beekne yaaboo tarabbiituun gaa akka feete dhufti beeyte yeroo takka takka yoo namni akkana akka balaan si deessi wanti sababa si taayitu machumaan kaduu jira alhamdulillah rabbil alamin hanga eegas booda fayyaa qulqulluun qaban ani kana booda illee dhukkubsadhellee isin akkas na godhe isin jiru maaliif fayyaa qulqulluudhaan isin biraa deemee kunoo baatii meeqaan jira mire akkas ibsaan ammoo miidhamee jira miidhaa guddoo miidhame yoo narraanis kee fakkeenyaaf na dhukkuba jee dhugaa ibsaa tana awwaalu taate waan ta'eef akkasi tumaallee ni jirti tumaan keessattuu tumaan ta'e ibsaan tumame walii lama ummanni akkanatti irratti taale akka nama gartee akka joonsinaan akka nama irratti taale qonatti irratti taalanii isin jee ciqileedhaan akkana godhanii mucaa cinaacha lafee cinaacha isin dhaqanii isin baasan kana deebianii kaatu barbaadan jechuudha ani hin dhoyne waan hin dhoyne dalagaa namni cinaacha nama cabsi cinaacha cabsuun isaatti safan qabu aan dhugaan isin hin jaa tamam miidhaan akkanaadha hijaa gartee yoomiyyuu taanaan nama keessaan banne maali boo khadira ni raanfata khadira bani raanfatu yaan erbo yoo madaan si fayyidallee godaanisaa sirra taa'e akkasi itti gaafatama kana namni hundi fudhachuuf ta'a abdiinis irratti taaleetti qamisa hundarra biintee agartan guyyaa qamisa irratti ilaal akkasii qiree gartee miti
اتقول بوكسي نصر الدينيس maammeen illee gaafa duraatume kana immoo ibsaan ni beeka nama gartee bakka san isa dhiyee cinaacha kana isa qabse leenca abbaa darbate wallaalu itti oromoon tamaam bakka takkitti tana namu bareechee beeka ibsaan ammoo nama gartee guyyaa san cinaachi isa dhiyee ni beeka bareechee sanii jecha waa wal morminu hin qabnu gaafa ibsaan fayyetti dhugaanis ni baati abdiinis waan beeku beekaa nasraddiin illee waan beeku beeka maammeen ammoo gaafa ibsaan harka jiru gara kan jiru fe'u inni akkas jechuudha. Dhugaan jirtu tana qabeenya namaatii fi lubbuu namaatis warri gartee miidhaa irraan ga'e hundinuu yeroo gabaabduu qajeetti gartee mana murtii dachaas galatti ooluuf ta'an irraan deebinu. Tamaam manni murtii dachaas dhugaa irraa maquu abbaa fedhee utaanaan gurra qabee kan gartee mana murtii isaa gala fidee gartee dhugaa jirtu irraa baruu taana hafee dhawaa taatu jabaas ta'e laafaas sodaa irraan qabnuti humnaan osoo hin ta'in afaanuma nagaatiin gartee humni afaan irra nu galtee jirti mire humna namaan qabnus hin qabnu humna namaan tumnu illee hin qabnu. Ammoo humnati guutuun afaan irra waan nu galtee jirtu afaan kanaan dhugaa dubbachuu irraan deebinu dhugaa jirtus gartee miti mana murtii dachaas galee isiniif deetumaan manni murtii dachaas murtee gaafetti kanatti murtee immoo dhugaa walirra murreetuma kasaaraa ol gargaarra malee dhugaa irratti waliin qabnu sun akkasi hangasitti inshaallah kunoo inshaallah hangaan gartee miti dhugaa jirtu gartee waliin gatteenye waliin barree aboo akkana miti akkana gaafa akkana wanti kun hundi taati kennee bargaasilaa dhuguusaa walitti himne dhugaatiin nama quubsitu jaan dhugaan nama quubsa kan nuti barbaadu jirrus dhugaadha malee wannaa miti jechuudha sun akkasi hangana abdii waamichisiif goone jirra karaa nagaatiin kottu adis karaa nagaatiin jechuudha nagaan jiraadhu dhugaarraaf duban deebina dhugaan ni qallatti malee jettuuti.